gatiin taargoo kiiloon tokko meeqan ergamaa? Meeqan ergama mee obboleetti koonuu ibsii naan jechaa jirtan ijoolleen komentii jala taargeetiin jira jechuudha. Akkasuma ijoolleen gaafii na gaafachaa jirtanis galatuma ulfaadhaa. Waa walirraa baranna. Ana agan ofii kiyyaa beeku waan ofii kiyyaa beeku osoo soba hin taane waan dhugaa jirtu isinitti himaa jechuudha. Kanaaf warri gaafachaa jirtanis galatuma. Gaafachuus yoo barbaadan immoo komentiin banaadha. Gaafachuu dandeessan jechuudha. Walirraa waa baranna. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo siin jechaa egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan laayikii gochuu sheerii gochuudhaan maatii keenya ta'aa nutti dabalamaa siin jedha. Egaa kaa hordoftoota kiyya akkuma amma isin jedhe obboleettiin keenya tokko komentii irratti mee gatii taargoo meeqan ergamaa kiiloo takkitti meeqaa naan jettan keessattuu ani immoo kanan jiru Saudi Arabiyaadha. Akka Saudi Arabiyaatti isinitti jechuudha. Akka biyyoota biraatitti hin beeku akka biyyeessa Saudi Arabiyaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama irraa argachaa jiru sanirraa isiniifin ibsaa jechuudha. Hanga dhumaatti kaa viidiyoo kana daawwadhaan afeerraa kooti. Egaa kallattumaan kiiloon tokko jechuudha akka Saudi Arabiyaatti laal ji'a lamaan dura akkasii 3 fi shilingii ture jechuudha. Amma immoo dheengadda gaafadhe jennaan 4 ta'ee naan jedhan kiiloo takkittiin birrii 4 jechuudha. Isaaba birrii 4 si ergama jechuudha. Yoo barbaadde bahaaranii yoo barbaadde immoo xiyyaaraan si akkasitti si ergama jechuudha. Taargoon anamma siin jechaa jiru taargoodha. Garuu immoo kan bakka xiyyaraa hin beeku obboleewwan koo gaafan gizee galeen bakka xiyyaraa akkamitti kiiloo takkittiin akka meeqa taate immoo gizee sanatu yookiin ishiin birrii 10 ta'uu danda'a hin beekamu. Kan wannaa kun bakka xiyyaratti kun gizee irraa shaanxarraa isinii hafee mazanan hin jiraamati akkasuma kan birrii 10 ta'uun ulunni guddada guddiidha inni jechuudha. Kanaaf immoo taargotu irra bareedaadha. Taargoon baay'ee bareedudha. Birruma afuriinu hedduu takka bareeda. Maal ijoolleen Dubaay dhaga'een jira birrii 8 7 shilingii 8 kiiloo takkittiin jechuudha. Keenya immoo Saudi Arabiyaan bareeda. Duraan immoo birrii 2 shilingii birrii 2 saantima 75 akkasiin jira ture jechuudha. Dhaatuma dhaata dabalee as ga'ee jechuudha. Anu ji'a lamaan booda kanan gaafadhe birri 3 shilingiidha. Haga namatti immoo shilingii dabalatee jechuudha. Andammoo afuriinu bareedudha. Namticha kiyyatti illee gaafatee jira. Namtichi kiyyas gaafate anillee gaafadheetiin jira jechuudha. Ani immoo waanan ergu tokko qarshiis karaa wannaa gabaa gurraachaa kanaan kan argadhu ani namtichi kiyya beekeeti. Ofii isaatiif nama sanitti dhaqee harkaa itti kenna malee ani ofii keetii sila ofii kiyyaa tamaamaniitu ofuma nama san amaneetti wannaan jedhu jechuudha. Haga namtichi kiyya beekutti namtichi ani bira jiru warri beekutti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ani namtichumattan kenna. Kanallee abbaa taargoo sun immoo garagara isinii ibsee yeroo viidiyoo ta'uu hojjedheen ture waa'ee kasii irratti micoonta akkas na gaafatte jechuudha. Kanallee jechuudha taargoo kana lakkoofsa nan kenneef jechuudha. Isaanii riyaad keessa jiru lakkoofsa akkana taargoo erguu waan akkanaa jedheetiin lakkoofsa isaanii kennachumaan namtichi immoo eessa jirtu jedhee bilbilee isin nama akkamiiti amanamaadha nama akkamiiti biyya geessisuu dandeessu jennaan wanna tokko rakkin hin jiru nuti as keessa jirra nama waraqaa qabu nu qabuu sin dandeessan jedheeni akkasitti amansiise erga akkana taatanii rakkoon takka hin jiru jedheeni akkasitti namticha lakkoofsa jaraa fudhate jechuudha. Kanaaf lakkoofsa warra taargotis fudhatee jira jechuudha namtichi kiyya. Isaa meeshaa keessa naqadhuuti roottootti naqadhuuti meeshaa kee waa as takakkaladhuuti nuti immoo dhufnee mazannee sinirraa fuunaa jedhanii as dhufanii fuudhuu jechuudha. Na bira dhufanii jechuudha mana namticha kanaa dhufanii as takakkalattee gaafa xumurtee nutti bilbilee nu dhufnee fuunaa jedhan. Sinigalee akkasitti ergamaa jechuudha. Gatiin isaa birrii 4. Kan amma beeku ani birrii 4 namni. Ergaa jira jechuudha. Isaaba kiiloon takkittiin birrii 4. Yoo kiiloo 200 ergatte ta'e 800 bareedadha. Yoo kiiloo 100 ergatte 400 bareedadha. Akkuma ati kiiloo ergatteetitti. Dhugaa rabbii bareedudha dhugaa siniin jedha jechuudha. Maaliif gaafa daariktii daffartanii waan hangalee dura argeef. Yeroo duraa san taargoon goone waan ta'eef kiiloo irra darbee birrii 600 meeqan kaffalee jechuudha. Bakka xiyyaaraatitti dhugaa siniin jedha. Kana muudannoo gizeen galu na muudate har'aam kan ammaa kanamatti kan gizee dura galeessan jechuudha. Muudannoo kanaaf sababa saniifan taargoo gochaa jira. Yeroo sanillee biddirsii garuu tokko bichaan bitee gale yeroo san jechuudha. Amma immoo sababa saniifan taargoo gochaa jira. Gizeen galisa waanan argee fi kanaafan isinillee yoo bitachuu barbaaddan taargoo godha. Waan isin kiiloo isin murasan bichaa fudhadhaati saniin booda taargoo godha isin jedha. Taargoo wayya. Malee bakka xiyyaaraatti irraasii hafee namni takkittiin kiiloo takka dabarraa si kaffalchiisu lubbuu. Naman kaffalchiisanii soba. Kiiloo takkittii siin dabarsan.
yoo kuufanni kee irratti tarfiita achi sala kaa daddarbu giiftitu akka isaan nama godhan argeetan jira waan ta'eef ani gizeewwan dura gale sanan arge waan ta'eef kanaafan amma jiilee waa hunda isaanii maatitti simee maatii kanatti simee bakka akkasitti sirreeffachaa jira jechuudha. Kanaaf akkasitti sirreeffadha warri galuuf barbaadan akkasuma immoo afoottis warri galuu barbaadanii hundi keenyaa hin galla waa biyya ormaatti hafamaa miti garuu immoo waan walirraa barachuu qabna. Karoora walii baafachuu qabna walitti himuu qabna maal akka gochuu qabnu walirraa barachuu qabna sinin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf obboleetti koo gaafin keessii deebi'a jedheeti yaada yoo ergachuu barbaadan anamma kanan jedhu ijoollee wannoo jirtan ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan malee ijoollee gara biraa hin beeku taargoo dhiifamanaa godhaay warroonni gara biraa hin beekuan garuu kan Dubaay birri 8 akkas 7,500 hanga 8 jedhamee jira jechuudha sanan beeka maaliif naga'e waan ta'eef micoo piraazarii kotachi jira waan ta'eef isaara ishiirraa hin dhaga'e jechuudha akkasuma immoo miidiyaa irratti illee dhaga'eera innaa kan Dubaay kanaan booda kan biyyoota biraa hin beekani kanaaf kan Dubaay immoo miidiyaa irratti hin dhagaye waan ta'eef siniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf akkuma biyya keessaniitti argachuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenya namoota amanamaa irraa akkanumaan taargoo ergana jettanii waan hin taane argatina. Nama hin taane irraa argattanii taargoon keessan akkasin jalaa banne ijoollee baay'eedha kan jalaa babbadee jiru jechuudha akkasitti jalaa badu garuu namni sun nama amanamaa ta'uu fi akkasuma miidiyaa irratti beekamuu qaba akkasuma immoo maatii isin bira jirtan warra isin bira jirtan san beeksisaa namtichi isin san beeksisaa namtichi gaafa isin beeke kan isin bira teessu gaafa beeke meeshaa keessa sun galuu baannaan jara san hin qabsiisa jechuudha sekondiitti qabsiisa jechuudha maaliif ati gaafa gabii biyya galtee isaan asitti immoo meeshaa kee hin ergine yookiin meeshaan kee seelaa babbadde ta'e bakkatti kafalchiisan qabsiisee hiisisaa jechuudha isin galte akkasitti ergachuu qabdanii jechuudha nama fakkeenyaa fi namticha kiyya hin beeka warra taargoo sanis lakkoofsa natu kenneef jechuudha ani immoo tuktukii irraan arge jara sanii achumaanan immoo riyaad waan ta'eef achumaan immoo fuudhee gaafadhee turraanis immoo rakkoo hin jiru nuti nama asitti hojjetu aga biyyaatti kan hojjetaa jiru rakkina hin qabu naan jedha achumaanan lakkoofsa isa fuudhee namticha kiyyaa kenne jechuudha namticha kiyyaa kenne achumaan immoo namtichi bilbilee fi gaafate jechuudha. Eeyyarriyaa jirraa nuti waan kana hojjennaa qulqullinaan geessinaa fi karaa lamaan geessuu dandeenya xiyyaraa fi akkasuma immoo bahaaraan geessuu dandeenya kan dafee dhufus kan dafee dhufnes akkasitti maxarachuu dandeessanii rakkoon hin jiru karaa qulqullina qabuun geessinaa wanna tokko rakkoon qabu meeshaa keessanii meeshaa ishee haa naqattee gaafa jette nuti immoo dhufnee fuunaa jedhanii akkasitti namticha kiyyatti himanii namtichi kiyya rakkinni hin jiru. warra asiitii nama mattaawaqaa qabu akkasuma paaspoortis qabu warra waraqaa eenyummaa jechuudha kan qaamaa warra qabuudhaaf warra asitti daldalu qabamuu danda'u isii galee kanaaf rakkinni hin jiru meeshaa kee qofatti naqattee dhufanii fuudhu as na biraa jedhe namtichi kiyya jechuudha akkasitti ol qunnamsiisa akkasitti gaafa ol qunnamsiistanii maatiin keessa suni hiqaa kee agarsiis galutti sii hordofu atillee yoo dura galtee jechuudha sii galee hiqaan kee badu jechuudha oduu badeelletti qama isaantu kaffala jechuudha wanti wanna sanii assaabame kiiloo sanii innaa akkasii siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya kanaaf akkasitti ergachuu dandeessan malee oluma jettanii namuma akkanumaan beektanii taargoo erga jettanii ergisiisinaa keessattuu ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtan ijoollee baay'eedha kan nyaatamaa jiru ijoolleen isinii ergida jedhanii ijoolleen waraqaa hin qabne kan hooloyyiin tunniin hooloyyii jedhe wannooni hooloyyii nama jette hooloyyii nama shawwaddi dhugaa rabbi ijoollee waraqaa qabnete ijoollee teenya irraa baay'ee waraqaa qabna jedhanii guuratanii akkasitti ijoollee teenya baay'ee wanna gochaa jiru jechuudha dhugaa rabbi ijoollee baay'ee akkas godha jechuudha maali of hin beekani akkuma ofii isaan dafqanii argatanii miti isaanillee akkasuma nullee dafqinee argannee bar waan keenya akka badu hin barbaadu kanaaf nama waraqaa eenyummaa qabu yookiin immoo iqaamaa qabu malee irraa hin argatina nama as keessa jiraatu. Sinigalee namas keessa jiraatee hojii saniin beekame akkasuma waraqaa eenyummaa qabe qabaate taanaan hin bahu namtichi sun bakkatti qabama sekondiitti sii qabama jechuudha sinigalte kanaaf nama akkasitti irraa hin ergadhaa malee akkanuma ijoollee hundiin ergina jettee gaafa onlaayinii irra sirraa guurattu si harkaa baddi si harkaa nyaatanii si harkaa badu gobboleetti kun ijoollee baay'ee akkasitti sawwadanii as keessatti jechuudha kanaaf wanta keechan qabachuu qabdan anama namarraa osoo hin taane wanta kana ofuma kiyyarraa baradhee tanan viidiyoo kanas hojjechaa jira maaliif akkasuma taargos godhachaa jira maaliif yeroo dura galu sanii hedduu takkan birrii baay'ee kaffale jechuudha birrii baay'ee kiiloo xiqqoottan birrii baay'ee kaffale gizeen galu san gizeen dura galu ammaa mati ilaani lammatan galaa jira jechuudha dura galu san ani beeku waan ta'eef shaanxaa 3 fi biddirsii tokkoon hin gale
Gaafa dhaqee akkasitti xaqaxaqee yaalaal dandeessoo fuute jechuudha shaantaa sadeen kana jechuudha. Innaa gaafa achi ga'u kiiloon kan naa murame 53 bichaadha. 53 bichaan naa murame waan achi ga'u kaa kiiloon kiyya irra darbe. Bidiribsii wajjin bidiribsii malee dhaalaal kan shaantota keessa irra darbe kiiloo 23 gad naa deebisanii kaan kiiloo 7 deebisanii gana achitti wannaa bitee jechuudha. Kaartoonii bitee kaartoonii keessa bidiribsii fi carqii irraa hafe jechuudha. Akkasitti sanitti qoodamee jechuudha. Sinigalee kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa akkanatti akka shawadamnee akka kiyyaa kana kan taane akka yeroo ani ammaa simutti yeroo dura san akka taane fa viidiyoo kana ijoollee kanaallee hojjechuu qaba namaallee hojjechuu qaba namillee barachuu qaba jedhee ani ofuma kiyyaa afaan odoo namarraan baratin ofii kiyyaa ofirraa baradhe akka gisee saniin ta'u jedhee beekadhe shaanxaa kiyya dura bitadhe taarguu kiyya godhachuu raawwasha kiilootii haga itti beekadhe san shaanxaa kiiloo sadiitti qadhee irraa hafe immoo taargoo kiyya godhadhe akkasitti karoora akkasii qabadhe jechuudha. La gisee sanii waan xiqqootan 600 kaffale riyaala 600 kaffale waan xiqqishuu takkatti odoo ta'e kan taargoo waan lama naa erguu danda'u jechuudha. Sinii galee kanaaf akkasitti beekuu qabdan. Akkasitti kanaafan viidiyoo isin hojjechaa jira warri gaafachuu barbaadan gaafadhaa an akka Saawud Arabiyaatti isin hojjechaa jira ijoolleen akka Saawud Arabiyaatti isin hojjechaa jira akkasuma immoo biyyoota biraallee si fayyada viidiyoon kun maaliif ofii keetillee atillee beekuu qabda biyyoon biraallee jiraatan kan isin hojjechaa jiru kiiloo meeqa akka ta'een kan Saawudii qofa beeka malee taargoo gochuun immoo akka tirfiin bakkuma hundattuuyyuu gatiin isaa amma fakkeenya birrii 4 miti taargoodhaan yookiin immoo gara bakka xiyyaaraatti kaffaltisay yookiin birrii 10 yookiin birrii 15 ta'a kiiloo takkittiin hin beekamu. Kanaaf akkasitti shawwadaminaa isin jechuu barbaada. Kiiloo isin abadan kiiloo takka dabarraa si kaffalchiisu kiiloo takka dhiisi gimmaani kiiloo dabarraa si kaffalchiisu jechuudha bakka isaatti. Isin dabarsan abadan dhugaa waaqa irraa gatu waan keessan irraa achi daddarbu jechuudha. Kanaaf of eeggannoodha fan akka kaskas gootanii fan viidiyoo isin hojjechaa jira jechuudha. Akkasuma warri gaafii qabdan immoo gaafachuun dagatinaayi waan isin waan ofii kiyyaa beekurraa hangan ofii kiyyaa beekurraa isiniif hin ibsaa ana gara kiyyaa rakkoo takka hin qabu hangan guyyaa asii galuutitti akkasuma aga guyyaa roottoon kee dhufee akkamitti akka jarri sun dhufanii fuudhanii jedhanii viidiyoo isiniif hojjedha. Isin jechuu barbaada akkasuma immoo maatii keessa dirqama warra taargoo isin godhu maatii keessan beeksisuu qabdan. Abbaddaan maatii keessan beeksisan malee ergina nama tokkorraan ergina maatiin nama sanii keessaati jarri sun yaa dubbisu warri isin bira jirtan yaa dubbisanii saniin boodatti immoo warri taargoo isin sodaatti gaafa isaan dubbisan jechuudha. Isaan bakkatti qabsiisu waan ta'eef. Inni akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isa kanaadha. Wanni gaafii yoo isinitti ta'ee jiraate immoo gaafachuu hin dagatinaa walumarraa waa barannaa isiniin jedha. Akkasii kaa burteen kunoo jechaa jirti ishiin uffata ishii dadachaafachaa jirti uffata kiyya sisirreeffachaa jira akkata sisirreessee ol kaakaa'e ijoolleen shittoon kafanni maali godha maaliif itti afuuftallee naan jettan hin jirtani obboleewwan kooyi shittoo miti kun shittoo miti ani shittoon akka malee keessattuu shittoon na ol deebisiisa dhugaa rabbi dubachi baay'ee kana shittoon jaaladhu sanuu shittoo qorraa yoo ta'e fi shittoo kafiifa yoo ta'e malee ol deebisiisa hin jaaladhu. Kun dodorantidha. Dodorantii jechuun kan kafana keessatti biiftee ol keessuu gizee amma gadi fuute kafanni keenya urgaa baay'ee tokko dassi jedha jechuudha. Isa jechuudha. Isa dodorantii bakkuma shittoowwanii jira dodorantii jettanii isitti agarsiisu isaanii bitattanii yeroo uffata keessa ol keessan manuma keessan keessatti illee akkasuma immoo yeroo taargoo gootanii illee illee bareecha. Mana keessan keessattuu gaafa miicitanii kafana keessan dachaafattanii dodorantii kanatti godhadhaa bareedadha rabbi. Gaafa achi gadi fuutu shittoodhaa dootti afuuffachuu baatte innuu bakka dassi jedha qabbanaa kana jechuudha dassi jedha fooliin isaa jechuudha. Qorraa bareedaa kana jechuudha. Innaa akkasitti ol kaawwachuu qabdanii jechuudha. Innaa akkasisin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf shittoo miti ani dodorantiidha. Dodorantiin kun immoo akkuma shittoo xurgaa garuu bareedaadha kala isin tuqu akka shittoo isaatti sittuudha. Kan dodorantiin kafanaaf irra caalatti kan filatamu inni kafanaaf jechuudha. Hin beektan jedheeti yaada ka. Innaa akkasisin jedha hordoftoota kiyyaa kanaadha ka har'a immoo riikaardii isinitti guddise maaliif isinitti guddatullee waan gargaraatu dhaggeeffachaa oollaa miti waan xaqqabne kana miidiyaa irratti ilaalaa oollaa miti tokkokkii fa'aa ilaalaa oollaa miti kolfaa oollaa miti jirra garuu kan si fayyadu immoo kun baay'ee si fayyada keessattuu qimamochee mana madaamii jirru hunduma keenya anas si fayyada si daawwadha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warri immoo akkuma ammaa gaafii qabdan yaada qabdan qeeqa yoo qabaattan koomentii alatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha nuti kaa kun shut jechaa jirra.
ሽት ጀቲ ጆለ ዱጋ ረቢ ሽት እንጀላ jechuudha kun oi akkasitti shit jechaa jira asin jedha gaa dhugaa war ijoolleen na eebbisaa hartaniillee galatoomaa ulfaadha waaqayyoon na eebbisu dhugaa rabbi hedduu akkasin jaaladha hedduu akkasin kabaja yoo waaqayyo jedhu immoo kana caalaa viidiyoo babbareeda waan barumsa irraa argattan waan ofii keessanitti gagammaddan akka nuyi isin hojjedhu abdiin qaba sirriidha akkasuma warri mana kiyyaa faaraa wataata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaada daqiiqa qabaattan koomeentii irratti barreessuun dagatinaa baay'ee isin jaaladha